Roza abbaan akkati tume. Komantii jala deemtanii sa'aadan akkati balleessite. Roza akkati tume bagatume. Isse bagatume Roza. Maali? Abbaan keessin tumu, obboleessi keessin tumu, haati keessin tumtu. Dhugaa Rabbi maal jechuudha? Isinitti maaltu dhaga'ama? Akka nama abbaan keessan si tume hin beeyne, akka nama abbaan ofii jibbee sin tumu, jaalatee si tuma sitti hima. Abbaan ofii jaalatee si tuma malee jibbee sin tumu. Haati ofillee jaalatee sin tumtu. Maaliif? Si jibbitee sin tumtu. Maana dubbisuu dide isiin sin barbaadu abbaa kiyyan barbaadu ani jechuun aara keessa jirti waan ta'eef achirraan abbaan tumoo eegale. Tumoo sanuu bat godhe. Ashama harka fuuna jirtu akkam naga keessin fayya keessan jecha anallee naga kuuta. Alhamdulillah galata Rabbi. Isin akkam jirtu naga jirtu jajjabaattu anis naga kooti alhamdulillah. Galata Rabbiin galanni haa ga'u isin jechuu barbaadu hojjettoota kiyya. Waa'ee Roza irratti namoonni hedduu akka nama abbaan miidhaftume akka nama abbaan Roza isin mootu fakkeeffattanii akka nama Roza abbaan keessan isin tumeen beeyne akka nama tiisisu malee isin haboon raataa wallahi shaddeessina hin fakkeessina. Ilmoon kamuu ilmoon tiyya akka waan akkanaatitti hin deemine akka bakka badduun deemine akka bakka badduun seenne ka jedhutu abbaan tume jechuudha. Isin galee isin immoo na ajaa'ibee jechuudha. Akkuma nama abbaan hamiinsaaf isii tume abbaan jibbinsa Rozaa qabaate haatumo heerumtellee gadi baatu abbaan ofii waan jaalala san see qabuuf waan ilmoon isaa bakka hin taane seenif waan odoo isatti himin karaa kana hunda deemte mee amma Rozaa fakkeenya fayyaa dhabdee ciisaa jirtee miti waan isii fayyaa dhabdee hin beektan karaa kanatti waa hedduu nama mudata karaa kana waa hedduutu jira biyya ambaa keessatti otoo rakkoon tokko irra ga'e akka irraan fagaanne kuni jibbinsa miti jaalala isii qabu ibsa abbaan Rozaa Tumee jechuudha. Abbaan ilma ofii hin dolataa hin tumataa hin gorfataa karaatti deebisaa haati ofiillee akkasuma jechuudha. Isin immoo yaa Allah akkuma itti nama jalaa akka bakka hin jiraa miti garuu Rozaan jechuudha wanta kun taatu wallahi wanta kan taatu maaliif haa ta'u isiin xiqqoo ishee yani bakka rifaatu garagaraa qabaachuu dandeetti wallahi abbaa haadha wanni gahu jiru sa'aadallee waan takka wanni balleessitan jirtu kayrii dalagaa jirti karaa kana hunda deemte odoo dhiirri meeqa jiru isii deemtee fiduun kun waan guddaadha. Isinii galee karaa kana hunda deemtee lafa kana hundarra deemtee biyya san kophaa isii dhayxee Rozaa fiduu jechuun alamiidha. Abbaaleen haatumatu ilmoo isaati gorfatuufi akka isiin ammaachi dogongortee waan kanatti hin deemne jibbaaf isiitu maan jiru bara. Namni gaariin tokko gaafa waan badii tokko sirratti arge si gorsee si lolata akka ati waan sanitti hin deebine malee jibbaaf abbaan namantu abbaafaatu ofii jibbaan qabdu. Yeroo hundaa gammachuu keessa keetii si qabdi. Yeroo hundaa bakka gaarii akkati geetu si feeti. Iddoo gaariitti akkati mul'atu si feeti. Bakka yaratti akkati mul'attu si feetu. Isin galee kana jechuudha. Kana malee hamiinsaaf jibbinsaaf maaliidhaaf abbaan ofii gafuudharra miidiyaa fuulduratti tumee miti. Waan ta'e beeka. Waan inni haga ammaatitti cinqame beeka. Waan inni namoota meeqa bira dhaqee namoonni meeqaa sun kabaja isaan goone gabbanii isaan soine maal taate intalli ta'e jedhu maatan isaan hin beeku garuu wayiif abbaan kun intala kana tumate akka waan kanatti isiin hin deebine akka dogongora biraa keessa hin seenne bara namni gaafa rakkate waa keessa seenuu danda'a dogongora guddaa keessa hin taane seenuu danda'a biyya ambaa keessatti waa hedduu nama dogongorsiisa biyya ambaa kun jechuudha. Kanaaf malee hamiinsa keessa namaan qabu abbaan ofii wallahi abbaa fedhe yoo taateyyu abbaan ofii hamma fedhe yoo ta'e hamiinsa biraan qabu. Isin haa galu kana isin jechuu barbaadu obboleettii. Obboleettii keenya ammallee Rozaa baay'ee dhukkubaa jira. Kana mootuyyuu Rabbiin isii haa fayyisu. Wanni biraa wanni nuti walii goonu hin jiru.
namni Roza irratti miidhame maatii isiitiif sa'aadadha jechuudha. Sa'aada namni isii bira irra isii soquuf miidhamte hin beektan. Sa'aadadha malee namni tokko hiriyoonni Roza warra duraa wajjin maal jechaa tura tokko baga galte yookiin bilbila dubbisuu danda'u tokko gabbayee Roza baga galte. Rozan baga galte jedhee miidiyaa isaa irratti maxxansee hin beeku. Durallee maxxansedhama hiriyyummaan himaa bari. Homa haga sundaa miti. Kophaa jiraatutu caala. Wallahi namni na jibbisiisa jechuudha. Dhugaa waa'ee mucaa kanaa laala. Yoo Roza laalu namni na jibbisiisa. Sababni isallee maaliif jechuudha. Bakka hin jiraa miti. Akka namni waa namaan goone argee jira. Akka namni waasi otoo ati rakkatte, otoo ati beelofte, otoo ati dheebotte, otoo ati qilee shoorimaa keessa jirta jette. Dhufee akka namni harkis hin baasne Roza arge. Rozaan hagarii yoo ta'e dhiirallee dubartiillee haga qabdu hin beekne jechuudha. Namoonni wajjin yuutuubeerra dalagaa turan hedduu isaaniitu jira. Tokko gabbayee ka biyya keessallee ka biyya alaa tokko gabbayee waa'ee Rozaa dubbate hin beeku. Sababni isallee matti tuffachuudha. Maal keessa jirti maal nu gooti bakka jireenya isii oofattee jirti bultii isii ijaarrattee jirti maal Rozaan oduu bultii ijaarrachuu baatee namoota hedduutu isii soqa jechuudha. Sababni isii galaafateen isii soqamuu dhaba niitii dhiirsa qabdu maal rakkannee so'ina silaa dhiirsa qabdi. Isinii galee silaa dhiirsa qabdi kan jedhu yaadotii akkasiisantu jira jechuudha. Ani garuu akkanatti fakkaatetti yaada akkasii na fakkaata. Garuu immoo alhamdulillah rabbil alaamiin rabbii kennatti shakkaruu galata galfachuun isiin biyyatti galtee amma immoo rakkoon kun isii muudame kanallee rabbiin isii haa furu. Rabbiin kiyya nagaan amallee hospitaala sanii baasee maatii isii haa deebisu jechuu malee wanni isin xibaartan hundi wanni isin boottan hundi wanni isin achi kanatti barreessan hundi waan akka faayidaan qabu rabbi isii haadha qabu jedhaafi. Abbaan isii akka hammeen atuminiti beeka. Ana akka ganatti fakkaatutti wallahi abbaan isii hammeen namiti akkas raawwateef isiin dogongorarraa haa deebiftuufi malee. Ijoolleen tokko amma keessatti warri biyyoota hambaa jiran kun jechuudha. Ida akkamitti of laaltan isinitti fakkaata. Nama jireenya keessan keessa abbaan har'as maaliif tume waan duraan isii tumee guddisee har'as isii tume ilmootii jechuuf isii tume. Isinii galee ilmootiyyaa tajaaladhu ta'abdadhu rakkoona baaftu ilmoo isa hin beektan mucaan kun gara laafetti hamtuudha. Kanaaf isii top godhe barbaa'ee namni akkanuma godhe. Amma moo isinii bakka wakabaa buuftanii maal jettanii Roza abbaan tumee maalidha jettan bakka akkatti mataa qabattanii. Allah kulli haali rabbiin isii haalaafis wallahi rabbiin isii haa aafiyu. Inshallah gammachuun haa dhageessisu. Viidiyoo kee asumatti dhaabaa. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti baay'ee isin jaalladha. Baay'ee isin kabaja. Isin jechuudha waan ta'uuf.